بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مدرسة كونغرتي مدرسة نور الإيمان جامع بكين نترجم غرتي قدنا رجلتا أنا شنن لوجو أردابا شافسي جنده يبدو شكر يوقع يبدو أدا غيزة كنارجمو مدرسة كونغرتي ديريني لباسا أمانة قطعويوتي قدون ساتيس أنو خيسن أرجع جرتن كنا وانتف حاسين غرتي بيجانا غيزة ترجمو بايني ساني أمان تكشوا وانتف جتة اسمه كنا خنوم مقا كنا إجارسي سوان اتجاباته جرو hawaasni muslimaa bal'aan waan as ga'ee biyyoota hundarratti kan argamuuf gargaarsa gartee uummata muslimaa kanneen biyyoota adda addaa keessa jiranitti waan hajamuuf hamma dandeettii isaatti hamma xumuramaa isaatti akka gartee maallee wajjin turtan wajjin jiraattan madarsaa kanarratti gartee hirmaattan kana gaa wanni isinitti dubbatamaa jiruufis kana inni kun gartee amma kun sadarkaa kanarra jira ogeeyyiin irratti ramadamaniiti kan jirani madarasaan kun gartee ijoollee yoo kam xiqqaate nama 600 ol keessatti barsiisuudhaaf kan karoorfamee ijaaramaa jiru madarasaan kun gartee ijaarsi isaa ammana yoo qaga'ute itti fufa hayyee guyyoota baay'eedhaaf keessaa fi duubaanillee gartee ijaarsi kun kana qofa osoo hin ta'in dhaabnillee yoo kana ta'e qeessi gartee lafti kun hidhamee liishoo ta'uudhaaf illee kan ijaaramaa jiru waan ta'e madarasaan kun gartee hulaa hedduudha gara 3-4-5 jechuudha kan taa jiru inni kana fakkaata jechuudha gollisa hayyoo kunis gartee hulaa takka jedhama kunilleen takka isin jidduu kun xiqqoon kun jechuudha hayyee kunilleen dhaayya barri takka kunis kun agartan kunis takka jechuudha akkanatti gartee madarasaan Nurul Imaan gartee almawjuud fi shanan dhuggoo akkanatti ijaarsi isaa kana ga'ee jira hayyee isa kanarratti akka gartee namni rabbi laafeseef nu cinaa dhaabbattan isin jenna wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh